Liverpool kaleessa Aston Villaadhaan kan inni simatee Anfield Roaditti goolii 2-0 injifachuudhaan gaggeesseeti jira. Gahumsi Mohamed Salah tapha kana irratti mul'ise Liverpool akka injifatuuf gahee guddaa baatee jira. Salaan goolii tokko galchuun kubbaa goolii Darwin Núñez galchee mijeessee kennuudhaaf danda'ee jira. Taphattoonni Aston Villa gahumsa taphattoota sarara fuulduraa Liverpool beekuu dhabuun yookiin sarkaa gahumsa taphattoota Liverpooliin of qopheessuu dhabuun isaanii tapha kanaan akka injifataman isaan taasisetti ka'ee jiru. Saffisa taphattoota Liverpool gonkumaa to'achuu hin dandeenye. Sanarra garuu ammatti osoo garee Pep Guardiola kufaatii isaa irratti waa baay'eetu jedhamaa jira. Miidiyaaleen gurguddaan addunyaa hedduun isaanii Pep Guardiola haala kanaan kan itti fayyoote hojii leenjisummaa Manchester City irraas ofuma fedha isaaniitiin ka'uu danda'u wantoonni jedhaman jiru. Kufaatiin Manchester City maalirraa waan jedhu osoo kaasnee tolamis gareen kun garee guddaa addunyaa kanaatti leenjisaa cimaa addunyaa kanaatti waggoottan almost bara 2016 irraa jalqabe waggaa 9tti kan siquuf olaantummaadhaan liigicha to'atee jira. Leenjisaa morkataa gita hin qabne ta'ee jira. Pep Guardiolaan maal ta'eeti rakkin Manchester City garee guddaa kana keessa mudate taatiin garicha keessatti ta'e maali waan jedhu miidiyaaleen hedduun isaanii ajandaa waan godhatanii kufaatii Manchester Cityf deeggartoonni faallaa garee kanaa ta'an gammachuu isaanii ibsatanii kan kubbaa miilaa jaallatan hedduun isaanii garuu Pep fi Manchester Cityn akkas ta'uu isaatti akka gaddannuu barreessaa jiru. Tapha sana osoo ilaalle natti tola. Brighton fi Manchester City. Manchester Cityn ni kaasna yeroo baay'ee gahannutis officially akkas miidiyaa irratti haasa'uu baannullee wantoota amma liigiin biyyatti morkataa akka hin qabne yookiin dhama akka hin qabne Pep taasisee jira jedhameeti kan ka'u. Maaliif olaantummaa Manchester City liigicha keessatti mul'isaatii ture. Gareen kun dhuguma osoo namni biraa bakka bu'ee xiqqoo liigichaan garee biraa garee walitti aansee shaampiyoonii ta'uu argine kan jedhan hin dhabamne garuu haala kanaan namni eegeen jiru dhugaadha. Taphoota 4 walitti aansee yommuu ammu seenaa leenjisaa kanaa keessatti kilaboota sadaffaa isaaniiti. Bayern Munich leenjisanii jiru, Barcelona leenjisanii jiru, kilabni sadaffaan isaa leenjisaa Manchester City dha. Pep Guardiolaan tapha 4 seenaa leenjisummaa isaanii keessatti walitti aansanii mo'amanii hin beekan. Kun Pep Guardiolaadhaaf seenaa baay'ee fokkisaadha jechuun ni dandeenya. Sanaan ala garuu Manchester City keessatti erga dhufaniiti bara 2016 taphoota lama walitti aansanii injifatamanii jiru. Bara 2018 akkasuma bara 2023 mo'amanii jiru. Bara 2024 barana tapha lama Premier Leagueedha walitti aansanii mo'amanii jiru. Tapha ittaanu Tottenham Hotspur waliin taphatan taphoota internationalaa booda tapha sanaan kan mo'aman yoo ta'e seenaa biraa seenaa baay'ee gadi bu'aa kan galmeessan ni ta'a. Manchester Cityn rakkoo kanaaf wantoonni saaxilan maal jennee kaasuu dandeenya meemisa amma gareen kun dhugaadha. Taphattoota ciccimoo jedhan hedduu sababa midhamaatiin dhabeechi jira. Garuu akka gareetti gareen maal lammaffaa yookiin gareen overbench jennu kunu Manchester Cityn Premier League fudhachuu danda'a jennee kaasaa turre waan ta'eef maaltu ta'e Manchester City keessa gareen kun akkanatti laafa jennee waa baay'ee kaasuu dandeenya waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf miidiyaaleen addunyaa BBC irraa fudhannee kaleessa yaada Guardiola irraa ka'uun Guardiolaan waggoota 7 keessatti waancaa Premier League England 6 fudhannee jira. Amma kan biraa shaampiyoon ta'uu waan qabutti fakkaata jechuudhaan yaada isaanii kennanitti kan isaan jiran. Keessattuu jalqabbiidha gareen Guardiola kun olaantummaa guddaa Premier League England irratti to'achaa ture. Jalqabbii irra jira laata sun golabamaa waan jiru fakkaata kan jedhuunis BBC'n barreeffama dheeraa baaseeti kan inni jiru. Amma Manchester City maaltu mudate kan jedhu gaafa ilaaltu fakkeenyaaf Guardiolaadha achuma jiru, taphattoonnis achumadha kan jiran. Garuu akka natti mul'atutti fakkeenyaaf tokkoffaa sagantaan taphaa amma sadarkaa addunyaatti baay'eedha kan jiru. Kilaboonni addunyaa kana taphattoonni baay'ee rakkachaati kan isaan jiran. Qaamni isaanii jabaatee torban taphoota Premier League England qofaaf qophaa'uu hin danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf torbee kana yoo ilaaltu Champions League taphatanii guyyaa 3 booda dorgommii Premier League England irratti taphachaa jiru. Boqonnaa guyyoota muraasaan booda taphoota internationalaatiin kilaboonni tajaajila garee biyyaa fakkeenyaaf Pep Guardiola filatamuu Grealish garee biyyaalessaa Englandiif waamamee jira. Hin jaallanne gammachuu hin qaban. Amma taphattoonni illee gammachuu waan qaban natti hin fakkaatu garee biyyaalessaatiif waamamu. Sababni isaas dorgommiin garmalee
itti baay'ateeti kan inni jiru. Guyyaa sadi jidduutti taphachaati kan isaan jiran. Kana jechuun shaakalli isaan hojjetan waliin gaafa qabdee ilaaltu taphattoonni kunniin miidhama hin barbaachisne baay'ee keessummeessaati kan isaan jiran. Miidhamni isaan keessummeessan kun ammoo deemee garee kilaba isaaniif rakkoo taati kan inni jiru. Inni guddaan ammoo kan Manchester City amma akka qaawwatte kan ilaaluu dandeenyu sarara jidduu irratti roorrii badhaafamaa Ballon d'Or taphataan kun taphataa bakka bu'iinsa hin qabnedha. Fakkeenyaaf Manchester City yeroo goolii galchuudhaaf yeroo rakkateetti kan isaaf qaqqabu roorriidha. Kilabiin kun goolii akka galchuus ittisa kubbaa gara goolii gaafa deemu ammoo kubbaawwan goolii ta'an fashaleessuu keessattis gaheen isaa guddaadha. Roorriin sarara jidduu irratti akka riqichaatti sarara fuulduraa fi garee duubaatiif wal qabsiisu ta'eeti kan inni tajaajilaa kan ture. Kilabiin sun gaafa goolii taphataa galchu gaafa dhabu ammoo rakkoo kilaboota irratti dabaluudhaan kilabiin isaa goolii galchee akka ba'ullee kan yeroo garagaraatti gaafa gargaaru laalaati jira. Amma taphataa kana dhabu jechuun Manchester Cityf taphataa kamuu caalaa qaawwa guddaa asirratti uumeeti kan inni jiru. Kan biraa taphattoonni Manchester City fakkeenya Manchester City maallaqa guddaa baasuudhaan waggoota 7 keessatti waancaa Premier League England to'achuudhaaf danda'ee jira. Waggoota 7 keessatti waancaa Premier League England 6 argateeti kan inni jiru. Waancaa kana gaafa fudhatu taphattoota jajjaboo addunyaa kanarra jiran gara kilaba isaatti fiduudhaan ture. Amma taphattoota kanneen gaafa laaltu tokkoffaa qaamaanis xiinsammuunis ga'umsa kanaan dura irratti argaman irratti taphattoota jiran miti. Fakkeenyaaf goolii eegaa irraa kaasnee kan laallu yoo ta'e goolii eegaa Liverpool Manchester City Ederson ga'umsi waggoottan darban irratti mul'isaa turee fi as dhiyoo ga'umsi inni mul'isaati jiru qixaa miti. Kana jechuun taphataan kun umriinis gaafa deemu qaamnis gaafa xiqqoo cimina sana kanaan dura qabu irratti waan jiru natti hin fakkaatu. De Bruyne kaasuu ni dandeessa. Taphattoonni kan akka Ilkay Gundogan fudhachuu ni dandeessa. Amma Haaland qofa jira Manchester City keessatti yeroo kana goolii galchaati. Foden akka kanaan dura akka bara darbee taphataa cimaa Premier League England jedhamee taphataa badhaafamedha. Foden bara kana guutumaan guututti hin jiru. Taphattoonni haaraa gara kilabichaatti dhufanis bifaan akkaataa barbaadamu sanaan qindaa'uu hin dandeenye. Kun taphattoonni Cityin garee isaa haaromsuu yeroo qabu irrattidha kan argamu. Asiin immoo himanni hedduun isarratti dhiyaatee jira. Maallaqa guddaa taphattootaaf baasuu isaatiin wal qabate. So amma Cityin taphattoota gabaa keessa taphattoota ciccimoo kilaba kanatti fiduudhaaf maallaqa guddaa waggoottan darban itti baasee danqaatti ta'eeti kan inni jiru. Sababa kanaan taphattoota ciccimoo barbaadutu taphattoota kanneen mallatteessoo barbaadu dhabaatti kan inni jiru jechuudha. So ammas rakkoon kun itti fufuu ni danda'a. Pep Guardiola garuu haala kamiin rakkoo kana sirreessuu ni danda'u kan jedhu baay'ee eegama. Amma yeroo jalqabaatiif walitti aansuudhaan seenaa isaanii keessatti tapha 4 injifatamaniiti kan isaan jiran. Kun seenaa gadaanaa Pep Guardiola bara leenjisummaa isaanii keessatti kan galmaa'edha. Abdiillee kutachuu keessa waan jiran itti fakkaata. Fakkeenyaaf yaada isaanii kaleessa gaafa laaltu waggoota 7 keessatti waancaa Premier League England 6 fudhannee jirra. Amma kilaba gareen biraa shaampiyoon ta'uu qaba haala jedhudha isaan yaada akkasii kenna jiru. Tarii kilaboota kaan xiyyeeffannaa isaanirraa maqsuuf ta'uu ni danda'a. Kanas ta'e sana Manchester City yeroo kanatti sadarkaan irratti argamu gaarii miti. Sanuu jalqabbii liigichaatiin kilaboota ciccimoo jedhaman wajjin miti taphachaa kan ture. Amma kilaboota ciccimoo wajjin taphachaati jira. Sana dandamatee bahuudhaaf baay'ee rakkateeti kan inni jiru gareen Pep Guardiola kun. Amma boqonnaan taphoota intarnaashinaala isaaniif dhufuun amma tokko Manchester Cityidhaaf waan gaarii jennee kaasuu ni dandeenya. Sana booda haala kamiin sana dandamatee gara taphaatti ni deebi'aa jirus xiyyeeffannaa yookiin hojii Pep Guardiola yeroo qophii kanatti yeroo boqonnaa kanatti hojiin isaan hojjetan maal ta'uu danda'a kan jedhudha kan ilaallu. Fakkeenyaaf Premier League England torbee Bournemouth kaleessa Brighton Sporting Lisbon irraa goolis hedduu keessummeessaati kan inni jiru kilabiin kun. So Pep Guardiola rakkoo kana haala kamiin sirreessuu ni danda'u kan jedhu kan waliin ilaallu ni ta'a. Garuu sagantaan taphaa kana booda kan isaan eeggatullee salphaa miti. Itti aansee
Manchester City Tottenham wajjin kan inni taphatu Tottenham garee salphaa miti ittaanse Liverpool wajjin sanattaan Nottingham Forest kilaboota ciccimoo liigichaa wajjin taphoota sadii Premier League Englandin walitti aansee isaan eeggata. So kana haala kamiin keessaa boonii danda'u kan jedhu kan waliin ilaaluun isaa. Waan sadeebu Pep Guardiolaan tapha kaleessaa dura ibsa miidiyaaf kennan irratti waan tokko dubbatanii ture. Anamma kan darbe irratti xiyyeeffadhu tapha boruu kana irratti xiyyeeffadha ni injifadha waan jedhu kaasanii garuu mo'amaniiti jiru. Amma leensicha hagamta akka xiinsammuunis akka laafa waan namatti mul'isu jechuu ni dandeenya. Manchester Cityn mo'amuun isaa kan jalqabe waancaa Karaabaawotiin Tottenhamin ture. San booda Premier League dhaan ni mo'ame achi Champions League Europaatiin Sporting Lisbon ni mo'ame kaleessa immoo tapha biraaf raffaa isaa mo'amee jira. Gareen kun waan sadeebu goolii galchee mo'amuun aadaa isaa ta'ee jira. Amma Manchester Cityn daqiiqaa dhumaa irratti garee faallaa irratti dhiibbaamuudhaan garee goolii galchuu ture. Garuu gareen kun ammallee rakkinni isaa danuu isaa ta'uu isaa wantoonni namatti mul'isan hedduudha. Jalqaba irratti gooliin galchaa achi booda ittisa irratti laafaa ta'uu isaa sarara gidduu irratti Rodriin jiraachuu dhabuun akkasuma Kevin De Bruyne miidhama irra jiraachuun Kovacic sadarkaa sanatti ga'amuu dhabuun hanqinoota kaasuu dandeessa. Pep tapha kaleessaa booda taphattoota hedduu maqaa kaasan Nathan Ake, Akanji, Ruben Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Doku, Jack Grealish, Oscar Bob jalqaba irraa hin hiriirreedhaan laalika gareen Manchester City guutuun kun tapha kaleessaa irratti jalqaba irraa hin hiriirre. Manchester Cityn mo'amuun isaa sababni inni jalqabaa taphattoonni ciccimoon garicha keessa jiraachuu dhabuudha. Akanjiin kana dura ni yaadatta miidhama taphni baay'achuu isaatiin wal qabatee ani waggaa 30 osoo hin guunne soorama baa jedhee ture. Taphataan sun miidhame amma City tajaajilaan jiru. Ittisa irratti Akanjiin taphata akkamii akka ta'e beekna. Even taphataan kun ittisa qofa osoo hin ta'in bakka jiru sanarra kubbaa taphattoota sarara gidduutiif dabarsu akkasuma carraawwan argateen kubbaa addaan itti ba'ee galchuu irratti dhiibbaamuu irratti taphataa murteessaadha. Tajaajila taphataa kanaa dhabuun Manchester Cityn akka mo'amuuf sababa akka ta'edha. Inni bira Manchester City keessa yoo kaastu amma akka filannootti taphattoota hedduu kaasuu dandeessa kana dura. Foden bara darbee sana duras taphataa akkamii akka ta'e tiskaasteerta bara kana faallaa sanaatiin taphataan kun laafee jira. Sarara qarqara mirgaa irratti Mahrez taphataa bakka bu'aa hin qabne jedhameeti kan ka'u taphataan kun. Bakka isaa ammallee taphattoonni akka Oscar Bob even Sabino bu'uu dhabuun sadarkaa sanatti bu'uu dhabuun garee Pep Guardiola gatii akka kafalchiisaa jirudha kan kaa'atee jiru. Bitaa mirgaa irratti amma Sabino mirga irratti maan jedhu taphoota seenuu irratti garuu Phil Foden sadarkaa sanatti ga'amuu dhabuun yookiin bara kana ga'umsa laafaa mul'isuunsa. Oscar Bob dargaggeessa bu'aa akaadaamii kilabichaati sadarkaa Mahrez fa'aatti jiraachuu dhabuun garee kana gatii akka kafalchiisedha kan himamaatti jiru. Akka walii galaatti garuu miidhamni garee kana Manchester City sadarkaa kanatti Manchester Cityn gadi bu'ee amma garaagarummaan City fi Liverpool gidduu jiru qabxii 5 ta'eeti kan jiru. Qabxii 5 jechuun qabxii baay'ee guddaadha. Ni yaadanna waggoottan dabarsanii yeroo Manchester Cityn shaampiyoonitu akkasuma Liverpool waliin morkiin taasisaa turan garaagarummaa qabxii tokkootiin yeroo itti shaampiyoonii ta'an jira waan ta'eef. Gareen Pep Guardiola rakkinoonni kun kan furamaniif yoo ta'e gareen kunani akka taasise taphoonni isa eeggatan taphoota jijjimoo ta'uun fakkeenyaaf Nottingham Forest bara kana ga'umsa addaarra jira. Liverpool wajjin taphataa Tottenham egaa Pep Guardiola taphoota sadan ittaan keessattis gara injifannoo amansiisaatti ni deebi'uun gaaffiidha. Sa'aatii keenya waliin adeemnu tapha kaleessa birootiin Anfielditti Liverpool Aston Villaan simatee 2-0 injifatee jira. Arne Slot gaafa gara Anfield gaafa dhufan haala kanaan saffisa kanaan Liverpool gara ciminaatti yookiin gara morkattummaatti hin deebisu jedhee namni eegee baay'een hin jiru. Garuu Liverpool amma morkataa waancaa ta'eeti kan inni jiru. Namoonni baay'een garee Liverpool kana garee baroota darban ture wajjinis gol madaalaatti kan isaan jiran. Kanas ta'e sana Liverpool liigichaan taphoota 11 keessaa 10 injifateeti kan inni jiru. Amma qabxii 28 Premier League England dursaa jira. Tarii Arne Slot ga'umsi kun isaaniif wanta addaa kan taadhidha kaleessa kan dubbachaati kan turan itti fayyadama taphattoota irratti leenjisaan kun filannoo taphaa isaanii isaaniif baay'ee isaaniif bilkeessaati kan inni jiru.
torbaniin fuula haaraati dirree keessatti kan laaltu taphattoota jijjiiraati fayyadamaati kan jiran. Fakkeenyaaf yeroo kanatti Luis Diaz teessoo jijjiirraa irratti kaa'uun ulfaataadha. Yeroo teessoo Luis Diaz teessoo jijjiirraa irratti taa'u ni ilaalta. Saalaa boqonnaa gaafa isaan boqonnaa kennaniif ni ilaalta. Amma Arne Slot taphattoota gaggaarii Liverpool keessatti Jurgen Klopp ijaaranii deemuun garee kana immoo akkaataa barbaadamuun qindeessanii tuusisuun isaanii Liverpool Anfielditti gammachuudhaan akka guutamu ta'ee jira. Kaleessas Aston Villa haala salphaatiin injifate jechuun ni dandeenya. Taphattoonni Aston Villa eenyu wajjin akka taphatan waan hubatan natti hin fakkaanne. Kana dura riikardiiwwan kilaboonni kunneen walirratti qaban waan si ajaa'ibu taphoota dhiyoo kan laalloo ta'e Aston Villaan barate goolii 7-2 Liverpool injifatee jira. Sana dura goolii 6-0 Liverpool Aston Villa mo'atee jira. Egaa wal morkiin kilaboota kanneen lamaan gidduu jiru morkii cimaadha. Garuu addatti bara kana gareen Arne Slot akka ciminaatti wantoonni kaaftuuf hedduudha. Gareen kun egaa Champions League Europa irratti taphoota hunda injifatee jalqaba irratti argama. Dursaati kan jiru. Sanaan ala Premier League Englandis garaagarummaa qabxii shaniitiin liigicha dursaa jira. Garee Arne Slot kana gara jalqaba irratti ni yaadanna. Dhuguma bakka Klopp ni bu'u jedhanii namoonni baay'een kaasaa turan. Hundi keenyayyuu mamii qabna turre. Leensaan kun liigii guddaa keessaan dhufne liigii guddaa yoo siin jedhu akka Serie A, La Liga, Bundesliga keessaan dhufne liigii Neezerlaand keessaa kan dhufanidha. So sadarkaa sanatti dhufanii Premier League liigii guddaa addunyaa challenging guddaan itti baay'atu kana keessa morkataa ta'anii yookiin sadarkaa sanatti gita sanaan morkachuu ni danda'u jedhanii namoonni hedduu kaasaa turanii garuu leenjisaan kun tasgabbiin isaanii kilaba kana sadarkaa kanaa waan ga'inaaf fakkaata. Even kutaa hidhannoo keessatti miirri taphattoota bira jiru baay'ee gaarii akka ta'edha kan himamu. Liverpool tasgabbiin naannaasan jiru qindoominni taphattoota hariiroon taphattootaa fi leenjisoota gidduu jiru akkasuma dirree keessatti miira injifannoo akka qabaataniif galtee akka ta'ee fi kan himamu Muusaa Laarraa jalqabe. Taphataan kun akkuma Klopp ba'anii taphattoota jalqaba irratti Anfield gadhiisu jedhaman keessaa garuu leenjisaan kun garana dhufanii taphattoota akkaan jaalladhuu fi kabaju keessa Moosaalaan isa tokko jedhanii ufitti dhiyeessanii taphataan kun uf kennee akka taphatu taasisan jechuudha. Goolii 8 galcheera. Kubbaa goolii ta'an 6 bara kana mijeessee jira. Tokkoffaarra jira baay'inaan. Kanaaf amalli leenjisaa kana tooftaan isaan qabatanii garana dhufan Liverpool fi akkasuma kilaba kana sadarkaa kanatti akka kaasnu taasiseeti jira. Sadarkaa isaa irratti kilabiin kun taphattoota ciccimoo qaba. Van Dijk kaasuu dandeessa. Ibrahima Konaatee fa'aa even amma bara kana gomsa laafee kan jedhu Maakaleestar ture. Taphoota dhiyoo irratti garuu Maakaleestar gomsa fooyyetti deebuunsa gareen kun dhuguma amma filannoo baay'ee qabu. Fakkeenyaaf tapha kaleessaa irratti gaafa ilaaltu taphattoonni Liverpool amma Arne Slot torbaniin taphattoota filannoo jalqabaatiin kan fayyadaman beekama. Ibrahima Konaatee, Virgil van Dijk, Salah taphattoonni kunniin taphattoota hin jijjiiramne jechuun ni dandeessa. Taphattoota kana irratti garuu torbaniin jijjiirama fakkeenyaaf filannoo tapharratti jijjiirraa taasisaati kan isaan taphachaati kan jiran. Maakalister torban kana taphatee jira. Torbeetti aanu taphachuusaaf garuu wabii hin qabu. Kana jechuun dorgommiin filannoo jalqabaatiin hirmaachuudhaaf taphattoota Liverpool keessa jiru baay'ee dabaleetti kan inni jiru. Taphattoonni kunniinis kana fudhataniiti kan isaan jiran. Fakkeenyaaf amma Gakpo goolii galchaati kan inni jiru. Haa ta'uti garuu teessoo jirraa irrattidha kan inni taphachaa kan jiru. Diaz bara kana ga'umsi goolii galchuu irratti qabu baay'ee jijjiiramee jira. Haa ta'uti garuu al takka filannoo jalqabaatiin hogguu seenuu dhabu ni ilaalta. Kanaaf Arne Slot murtoon isaan filannoo taphattoota irratti rotation system isaan fayyadamaati jiran baay'ee isaaniif bilkaa'eeti kan inni jiru. Garuu ga'umsi kun teessoo ittisa irratti qindoominni Virgil van Dijk akkasumas Ibrahima Konaatee waliin qaban murteessaadha. Taphattoonni kun garuu miidhamni taphattoota hedduu rakkisaa jiru kun isaanis mudannaan tarii Liverpool naannoo kanattis rakkachuu ni danda'a. Sarara jidduu irratti Salah garee kana goolii akka galchu kubbaa goolii ta'an mijeessu gargaaruu keessatti gahee guddaadha kan baachaa kan jiru. Kaleessa taphattoonni Aston Villa fakkeenyaaf kubbaawwan rooga ta'an gaafa rukutamu taphattoonni Aston Villa taphataa tokko qofa sarara penaltii Liverpoolin ala kan ture jechuudha. Kana jechuun taphattoonni Liverpool saffisa qabu.
saffisa qaban sana fayyadamanii goolii galchuudhaaf danda'an. Gooliiwwan lamaan gaafa ilaaltu gooliiwwan wal fakkaatoodha. Kubbaa saffisaan gara gooliitti deebisanii gara gooliitti jijjiiruudhaan taphattoonni Liverpool injifatanii bahuudhaaf danda'anitti kan isaan jiran. So of dagannaa taphattoonni Aston Villa overconfidence al takka leenjisaan kana ilaalanii achumatti sirreessuu osoo danda'an al takka tunteen yeroo lama sadiidha rakkoon kun isaan mudachaa kan ture taphacha irratti sana sirreessuu waan hin dandeenyeef rakkoon sun isaan mudateeti kan inni jiru jechuudha. Egaa Premier League Englandiin kaleessa Brentford goolii 3-2 Bournemouth injifatee jira. Crystal Palace Fulham simatee 2-0 mo'amee jira. West Ham fi Everton qixa ba'anii jiru. Wolves goolii 2-0 Southampton injifatee jira. Har'a sittuudhaan taphoonni Premier League England eeggamoon ni taphatamu. Manchester United Leicester wajjin ni taphata. Van Nistelrooy ammas garee kana kan dursan ni ta'a. Nottingham Forest Newcastle United wajjin Tottenham Ipswich Morkin jabaa Stamford Bridge Chelsea Arsenal kan keessummeessu ni ta'a. Tapha kanarratti yaada muraasaa furan. Egaa morkiin kilaboota London kunniin morkii waggaa dheeraa lakkoofseedha. Morkii waggaa 100 lakkoofseedha. Kilaboonni kun seenaa isaan qaban akkasuma Premier League England keessatti morkii isaan geggeessan jaallattoota kubbaa miilaa biratti daran kan eegamudha. Taphni irraa kun Stamford Bridge irratti kan taphatamu Chelsea kilaba jijjiirama irra jirudha. Arsenal faallaa sanaatiin akkuma Manchester City garee rakkataa jirudha. Dhugaadha garee Michael Arteta bara kana kilaboota tilmaama shaampiyoonummaa laattuuf keessaa tokko akkuma City baay'ee Arsenalis taphattoota miidhama taphattootaatiin garee dararamaa jirudha. Garuu Odegaard deebuunsa sarara gidduu xiqqoo boqonnaa akka argatuuf akka tasgabbaa'u ni taasisaa fi kan eegamu tapha darberatti jijjiiramee seenee jira daqiiqaa takka taphachuu baatu kubbaa tuquu baatus garuu gara dirreetti deebuunsaa tapharraa kanaaf Odegaard maal mul'isuu danda'a dursaa taphattootaati taphataan kun taphataa kilabichitti abdatuudha miira garee madaala garee eeguu keessatti taphataa jalqaba irratti kaasuu dandeessuudha garuu Chelsea garee akkamii Enzo Maresca lammiin Itilii kun erga gara kilaba kanaa dhufanii jijjiirama guddaadha fooyyeensa guddaadha kan kilaba kana keessatti fidaati jiran taphattoonni garichaa hedduun isaanii goolii galchuu irratti hirmaatee jiru. Nicolas Jackson kumatamaa ture amma komiin sun irra taatee jira. Taphataa inumaayyuu amma booda Afrikaan Drogba booda taphataa asirraa fuulduraa jabaa Chelsea dhaaf gumaachite jedhamaati kan jiru kaasaa turre bara darbe hanqina taphataa kana egaa morkiin kilaboota kanneen lamaanii kan dirreetiin ala kan dirree irrattiin dabalata dirreetiin ala seenaa isaan qabanii fi akkasuma akka walii galaatti kilaba magaalaa tokko ta'uun isaanii morkii cimaanii keessummeessaa fi kan eegamu. Egaa tapha kanaaf Cole Palmer taphachuun isaa amma tokko Chelsea hin mirkaneessine Jadon Sancho dhukkuba mudateerraa fayyuudhaan taphachaaf qophiidha. Gama Arsenaliin Declan Rice taphachuun isaa hin beekamne Martin Odegaard tapha darbees daqiiqaawwan muraasaaf hirmaatee jira waan ta'eef ni taphata. Calvert illee ammas kan isaas shakkii keessa jira. Raheem Sterling kilaba isaa qabeenya kilaba Chelsea waan ta'eef kilaba isaa wajjin morkachuu waan hin dandeenyeef tapha kanaan hin taphatu gaa Premier League England kanaan jechuudha. Kilaboonni kunniin sadarkaa qabxii wal fakkaatan sadarkaa shanaffaa jiru. Marsaa kana tapha kana injifachuun garaagarummaa gana yookiin sadarkaa isaanii fooyyessuudhaaf isaaniif ni fayyada. Sa'aatii keenya waliin deemuudhaaf kaleessa La Liga Spain taphoonni 3 taphatamaniiti kan isaan jiran. Real Madrid goolii 4-0 Osasuna injifatee jira. Vinicius Junior hat-trick hojjeteetti kan inni jiru jechuudha liigichaan. Bundesliga Germaniinis taphoonni hedduun taphatamanii jiru. Borussia Dortmund gara injifannootti deebi'uu hin dandeenye Menzoliin taphatee 3-1 mo'amee jira. Bayern Munich gara dirree Saint Pauli maluun goolii 1-0 Jamal Musiala goolii galchee injifatee jira. Shaampiyooniin bara darbee Bayer Leverkusen goolii 1-1 Bochum wajjin xumureetti kan inni jiru. Serie A Italian Juventus goolii 2-0 Torino yoo mo'atu Cagliari fi Milan qabxii qoddataniiti kan bahan jechuudha. Egaa liigoota kanneeniin har'as taphoonni taphatamanii jiru. Fakkeenyaaf La Liga Spain Mallorca Atletico Madrid wajjin akkasumas Real Sociedad Barcelona wajjin kan morkatan taphoota eeggamoodha. La Liga Serie A Italy irratti har'a morkiin jaba shaampiyooniin dorgommichaa Inter Milan dursa liigichaa Napoli waliin taphni isaan taphatanis taphoota eeggaman keessadha kan eeramanii egaa waltajjii keenya kan